isin dhiirri fuudha malee waan tokkoof yaaddanii isin tokkummaa qabattanii yoo jiraatan akkam taatu mee tokkummaa yoo jabeessitan. Maa rakkoo baree maa jechuun aga furii yoo fudha rakkoo qabu shari'aan illee akka jira. Hanga furii nadheen walitti tartanii tokko jabeessuun dandeessanii akkamitti nadheen afur fuutume. Maa artareen amma yoo ana furii fuudhu bar takkitti mana eeyamsi jedhee maa rabbillee yoo fuudhu barbaadda jaartii isa eeyamsifaadhaa fuudhaa jira. Ati immoo anatu si goobsajji. Ati teessee nyaataa teessee dhugdaa teessee tuffattaa ati wajjin qabdu ani borurraa kaasee hin dalagu situ dalaga. Ati maal jettee ofii fuudhuu barbaaddeetoo naa eeyyamte hin jenne? Maa yoo naa eeyyamti hin jedhe malee yoo naa eeyyamte yoo ati naa eeyyamnaan wayii fuudhaa. Mee ana takka dhala jala jiru agartee beektaa jaaltu maal taate maa artuu fure. Ati mee waanuma akkanaa akkamitti yaaddee dubbatta akkamitti sammuu kee keessa fiddamee akkamitti yaadda waan akkanaa too teessee nyaatoo teessee dhugduu. Osoo atu naa eeyyamtee fuudhe waliin miidhu bara yoo amma fakkeenya yoo hojii hin qabne isii hojjetaa yoo ani hin qabne isii hojjetaa wal gargaarree wal jiraachisu malee kun aarii qabu bara. Amala jireetti dhugaa akka duraati miidhagillee maal taatisa? Inumayyuu ati karaa kana natti dhuftee kanneen booda argaa dhuma keeyyuun barbaadu. La eessa intaree ammaa? Sagal lakkisi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warqabune hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Nagaa keessan jirtu baga jiraattan. Har'a waan xiqqoo ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira. Waan xiqqoo ajaa'ibaa kun maal jechuun keessan oolu akkuma beekamu wanni har'a qabadhee isin dhufe kun maal inni yoo jettan qada caaltuun piraankii ajaa'ibaa irra dalagatee na gochuu keessan ni jaallatanii jechuudha. Aaree dhugaa akkasumillee agartanii har'a ammoo anillee harka irraa deeffachuuf jechuudha. Harka irraa deeffadha jedhee piraankii wayii qopheeffatee dhufee jira. Piraankii ajaa'iba qopheeffatee jira garuu piraankii isii miidhuu miti kan isii miidhuu dhiisee jira jechuudha. Maaliif isin na gorsitanii piraankii babbadaa isii irra hojjetiin waan naan jettee turtaniif jechuudha. Piraankiin har'a caaltuudha qopheeffatee dhufe kun maal jechuudha. Yaani piraankicha kana jechuudha. Sadii kun jaartii lammaffaa fuudhuu barbaada. Jaartiin isaa eeyyamtee jirtii fi jaartiin isaa erga eeyyamteef asillee naa eeyyami. Maal rakkoo qabaa? Wal gargaarree wal guddifnaa wal gargaarree inshallah jiru guddaa jiraanna shari'aan illee haga afurii ni eeyyama. Kanaafuu sidhoysee akka ati hin beekne fuudhurra si mammaradhee fuudhu barbaadaa jedhaan. Mee caaltuun yoon akka jedheen mee maal jetti laata? Fuudhi naan jetti moo hin fuudhin naan jetti moo inumaa jiruma kanaan barbaadu jettee aartee deemti moo waan isiin taatu kan wajjin daawwannu ta'a jechuudha. Gamanuma hordoftoota keenya warroonni mana keenyaaf haaraa taatan gamanumaan share subscribe like akka gogotan abdii guddaa asirraa qabna jechuudha. Caaltuulee gamanumaan jajjabeessaadha. Piraankii har'aa piraankii ajaa'ibaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan kabajaa guddaan isin gaafanne. Caaltuun bakka dalagaa jirti sa'aatii isiin dhuftu gahee jira waan ta'eef sa'aatiin caaltuun dhuftu amma gahee jira. Gahee jira waan ta'eef anamma asumarra ciisiiti. Piraankii tokko qopheeffadhee isii gahee jechuudha. Akka isiin hojii irra dhuftuuf anammoo waan xiqqoo tana sila irra dalaguun barbaanne waan isiin dheengata narra hojjetteef akkuma yaadatan piraankii isiin dheengata narra hojjette sun baay'ee tokko na aarsee dhugumaan fakkaatee baay'ee tokko gaddee ture jechuudha guusan. Kanaafuu harka kana irraa kafaladha jedheeti har'a dhufee jira jechuudha. Harka kana irraa kafalachuu dhufee jira sa'aatii isiin dhuftu amma gahee jira waan ta'eef mee caaltuun jaartii lammaffaa tana fuudhi naan jetti moo hin fuudhi naan jetti moo akkamtee naan jetti laata kan jedhu ammoo hanga xumura sagantaa keenyaatti yoo nu hordoftan kan agartan ta'a jechuudha. Yeroo isin osiin ta'e xiqqoo yeroo isin teessee ofirraa oolnaa jettee kaatee booda yaada kan dhiyeessaa jechuudha. Kun jaartiin Sa'idii kun akkanatti Sa'idii eeyyamtee fuudhi jetteeni atillee naa eeyyame kana maal rakkoon qabu wal gargaarree isinillee dalagaa haaseentu akkasitti wal guddifnee akkasitti wannaa jennaa jedhaani mee akkam jetti laata caaltuun hin aarte moo hin bootte moo tole jetti moo dide jetti moo kan jedhuuf ammoo hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaadha. Amma dhufuu jirti lafa fakkaatee sagalee wayitoo alaa jijjiiraa jechuudha. Kanaafuu dhufaa jirti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofa. Harka irraa kafaladhaa akka irraa kafaladhu abdii guddaa qaba. Irraa kafaladhee maal dhibbatti akka kafaladhu ni beeka. Immaan ta'e dheengata caaltuu irraa deeffachuun kiyya dirqama jechuudha. Kanaafuu dhuftee jirti kun caaltuun dhuftee jirti jechuudha. Kanaafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofa waan caaltuu jirtu irraa walumaan kan daawwannu jechuudha. وعليكم السلام. أنا جاكيتي. تمام. نفسي أكمل جدا. ما جاكيتي.
Jirta. Na dhuftee. Baga nagaan na dhufte. Akkam. Hojii maal? Hojiin bareeda. Leessuuf ture rammi turte baay'ee. Hojii xiqqoo manatti baay'ate. Hojii si baay'ate? Abshir lubbuutiin hin dabartii waan rakkoo qabu. Wanti hin darbine hin jiru. Hin dabartii abshir. Hojii si ulfaate dhugama. Dhugama. Waa nyaattee? Nyaattee? Nyaadhe ta'u. Nyaatte? Wanta kana waliin nyaanne malee maaliif hin nyaanne? nan beelessi hin beela. Dhugaa? Dhugaa hin beela. Akkamitti hin beela? Akkamitti hin beelofte? Nama waa hojjetu beelaan bira namni akkanuma taa'u oolu wayii akka ganama nyaannee nurra hin dareenye sanumaa fedha gara mara hin beela. Kan taa'aa oolutu irra beelaa? Hin dalagaa? Laa nama hojjetu beelaan hin taate namni taa'u hin beela. Dalagu beela. Ani akka kootti garuu nama taa'u beela natti fakkaata. Asi fakkaata malee yeroo ati hojjettu waan hojjettuuf dafee si beelessaa yeroo teessu immoo kanuma ta'a. Sila hojiin illee dhabame homaa gochuu hin danda'amu. Homaa rakkoon qabu guyyaa rabbi jedhee dhufa. Inshaallah. Maal si faa dalagu? Nyaatamu. Amma nan beelessine booda amma xiqqoo boqonnaa fudhatummaa. Homaa rakkoon qabu. Laa boqonnaa fudhatu. Irra fayyadi mana kaa dhufee jira beekte. Dhufee ture? Ganama akkuma dhibaateen sa'a sadii moo eegaa dhufee. Buna illee otoo hin dhugin deeme kaa. Bunaatu mana hin jirtu buna hin tura warree guyyaa maati jirtu dhufee yaa dhugu malee buna duuba. Misaayyuu nyaanne gara bunaa yaaddaati. Misaayyuu osoo nyaatee deemee dhiyaatee ture. Hoteelli xiqqoon turte. Immoo nan turedha. Miila deefadhee ofirraa kuteen. Jaartiin isaa maashaallah waa baay'ee dhufee natti himaa ture beekte. Na waliin taphannee waa baay'ee na taphachiisee waa baay'ee na onnaa jedhaa ture. Maal taate jaartiin isaa? Ulfoofte? Ulfaa'uu miti dhugaa rabbi jaartii isaa maashaallah irraa jedhe jaartii seettana. Dhugaama? Dhugaa rabbi maashaallah irraa jedhe. Nama gaarii jaartii isaatu nama baay'ee gaarii. Akka nama gaarii taate immoo nu hin beeka. Dubartoonni hundi osoo akkuma si taate maaluma qabu. Dhugaama? Dhugaa rabbi. Dubartoonni isaa hunduu osoo akkuma jaartii seettana taate baay'ee natti tola garuu. Namoonni darabbii wal qixxeessee nu muka. Akkuma malkeensaa addaa amalli isaallee adda. Maaluma taate jaartiin sa'eeti malumarraa dhageesse. Dhufee natti mee beekte ani wayii achi dhiisa dhufee natti mee jaartiin tee bara akkana naan jettee karaa sana amma jaartii biraa fuudhii lammaffaa fuudhii naan jettee naan jedhe. Maal? Jaartii lammaffaa fuudhii naan jettee naan jedhe. Jaartii lammaffaa fuudhee? Tasa idii jedha tasa idii jedha. Lammaffaa fuudhii naan jettee amma aniifat shari'aan illee haqa fuudhii eeyyama. Lammaffaa fuudhii naan jettee naa eeyyamtee naan jedhe dhufee natti mee. Akkas naan jedhee baay'ee gammadeera inni irraa anillee maashaallah jedhee karaas ilaalladhu fuudhii jedheeni akkas inni biraa deeme. Fuudhii sanuma jabeessi jettee hin gorsitu moo ganaa fuudhettaa natillee? Maa ergasii eeyyamtee fi maal rakkoo maa yoo ergasii eeyyamtee fi yoo tabiraallee fuudhe inni illee hojjeta. Jaartii itti ammaallee hojjetti yoo tabiraallee fuudhe isin illee hojjetti walii hojjetanii durooman yeroo gabaabaa keessatti. Dhugaama nama ta'anii yoo hojjetan durooman jechuudha. Laa nama duroomanii yoo baay'atanii hojjetan akkuma namni baay'atee hojjetu sun birriillee baay'attee dhufti beekte. Sanii baay'ee natti tolee dhugaa rabbi anillee xiqqoo simanna aaraaf malee osoo caaltuun naa eemte jedhee garaa kee keessa yaadee ture waan akkanaa. Dhugaamoo? Dhugaa rabbi. Isin dhiirri fuudha malee waan tokkoof yaaddanii isin. Tokkummaa qabattanii yoo jiraatan akkam taatu mee tokkummaa yoo jabeessitan. Maal rakkoo qabaree maa jechuun haga furii yoo fudha rakkoo qabu shari'aan illee akka jira. Hanga furii nadheen walitti tartanii tokko jabeessuu hin dandeessanii akkamitti nadheen afur fuutu mee. Maa artaree amma yoo ana furii fuudhu bartakkitti manaa eeyyamsi jedhee maa rabbillee yoo fuudhu barbaadda jaartii isa eeyyamsifadhaa fuudhaa jira. Ati immoo anatu si goobsajji. Ati teessee nyaataa teessee dhugdaa. Teessee tuffattaa ati wajjin qabdu ani borurraa kaasee hin dalagositu dalaga.
خلاص ديس ربي فوق خلاص فوق Fuudhii. لا أنا لا Ani indalagu لا borraa kaasa indalagu لا dalaga. كسيم أن فوق في مدي بقى أن كسائر سيم مالي سايت فوق إذا إذا مالي وفي فرص يوم سنجي أنا Ati maal jetta ofii fuudhuu barbaadde toon hayyamte hin jenne? ما يونا أيام سنجي مالي يونا أيام يونا أثنا أيام نان ويفورا ما أنا تكرر على جنا جنا برتي بيتا جالس ما أرتو فري Ati mee waanuma akkanaa akkamitti yaaddee dubbatta akkamitti sammuu kee keessa fiddamee akkamitti yaadda waan akkanaa too teessa nyaatota teessee dhugduu maal barbaadde mee wanti sirraa dhate jira wanti sirraa jira ganaa dubartii biraa naa barbaadda. لا أنا دبرتي برا أنا كسائر سيم مالي وفي يوم أثنا أيام تمالي يوم أثنا أيام ولا بعد بنفورون ما تجالدو Ani kanaan booda indalagus sin barbaadus yoo barbaadde fuudh yoo barbaadde akka barbaadde ta'e. لا أم برفور Si arguu yooma hin barbaadu si dadhabee jiraani. لا أم برفور في متي لا يوم أثنا أيام سنجي مالي وقارب بيفور ولا لا والله فور في متي barbaadu deemee akka barbaadde ta'e. ولا فور في متي فور سنجي مالي كلا يوم برامات أنس كسائر ناجي ستي مالي أنا أم برفور في متي كمان ما تجالدو أقول ما أرتما ما أكون أنجار ده توجه عن درجة أبي توجه مالي ما لكن مت أرتي ما تكون نمني ولي قالي وسو برفور اللي وسو أتونا يمتي فوري ولمين يبر يو أم فكين يا أسد وجين كم نسي وجهها يو أنا كم نسي وجهها والغرغاري والجراج سوالي كون آرين كوبر Obul fachuun dandeenye kanaa kutatan dhaqanii maal walitti taatabe? خلاص يفهم أنا برتاي خلاص يفهم أنا برتاي Nagad dhiisi. خلاص تاي ما ركون كابو تاي كمان تجالدو Nagad dhiisa chinarraas. آرين كمان آري أكنا مالي هكذا ما أرتا Naan akkamitti nyaarre? مالي ليش Achinarraas. كسائر ستي مالي نسي جا خلاص يفهم أنا Atillee yaada kee keessaa qabda mataa kee keessaa qabda. لا دوغان قباني أنا أسيقا بدمي وانا نمت ملي نمشي مو بدي قباري ما أمر جينت دوغا كدراتي من الدليل ما تحدث Inumayyuu ati karaa kana natti dhuftee kanneen booda argaa dhuma keeyyuun barbaadu. لا إيش اللي ترى ما Sagal lakkisi. دقيقة دوغا براكي سيرو جدا براكي Anji biraan gina gina. لا دقيقة دو براكي رابل وردفتو دقيقة كنو هركا ينقل تسين نبوش تكونو ركجا ورك فردي جرا جرا ركجا ورد دلقي رك فردي جرا هركي كنو هركام باتي جرا كنو جالتو برانكي أجا ورد دلقي جرا مي را وبرانكي هرا ما سر دقا Nyagal lakkisi. لا دوغا ما سر دقا ميغا أرني Nyagal lakkisi. لا هو دوغا ما سر دقا وما تعرف سيغا ما سر دقا بدري Anaare guddaan natti dhaga'ame nagad dhiisa. مالي ما مسانو أكو ما تفوي جرا جرا جالتو مسانو جالتو جالتو مسانو جالتو جرا مي ما سر دقا Eenyu jaalatame? مي نمني أكا جالتو مسانو جبتم مي ما جتان أسرع جادا كنارا مسانو سيرا فورا جنان كونو كانت أرتي بلا وقتي مناود وفكاتي أكا سدر كيران قبي فراكي نرى أكا جايبا نا تاي جرا جرا هركا كي أرادي فري جرا كالي إنغا دسين نرى دلايد إرادي بسي جرا جرا ما سر دقا مي فرانكي ركنا Aare guddaan natti dhaga'ame. دوغامو سلا إيس ديم فيت Eessa deemuun feeta? Maali bakka hin deemtu hin qabdu yaaddeetu moo? an dhugaawwan akkana dalagee kam taata maal si dhagaa Silaa har'ama meeshaa kiyya fudhadhee si biraa deema. kanaafuu mee warroota dubartoota hordoftoota kennan warroota akka kankee masaanuun jaalanne mee maal gorsita Akka abbaa manaa isaanii gadhiisanii deeman ni gorsan. laa hin gorsin akkas hin gorsu hin ta'u yoo ofii masaanuun jaalan ofii kiyya masaanuun jaaladhu jedhi malee warroota masaanuu fuudhanii sadii afur fuudhanii isaanii ta'uu sun taane akkasuma hordoftoota kenna warroonni lama sadii afur fuutanii of jalaa qabdan jechuudha sirriitti qixxeetti horadhaa waliin dabarsinaadha akkasuma warri akka caaltuu masaanuu jibbitan ammoo ati mee masaanuun jaalatamu jibbita Nan jibba. dhugaamu Dhugaa. maaliif jibbita masaanuu Kalaas ani tokko ati tokko. Tokkuma tokko hin jiraanne malee masaanuu maaltu barbaachise? rakkoo qabu masaanuu yoo an qabeenya qabaadhee sadii afur fuudhee isin hundaa qixxee horadhamee maal rakkoo Rakkoo qaba tokkumaan jiraachuu malee ani tokkumaan barbaade malee lama sadii hin barbaadu. dhugaa ati hin taatu maaliif warroonni akka caaltuu masaanuu jibbitan sirrii miti jechuudha namni wal horuun hortee baay'ifachuun baay'ee gaariidha kanaafuu mee dubartoota aseera jiranii maadhaamta Hordoftoota keenyaa ani masaanuu baay'ee jibbaa warri masaanuu heerumtan rabbiin obsisiniif haa kennu. Ana jinotoo masaanuun irratti fuudheeti guyyuma sanarraa kaasee dhiisee biraa kuta. Inni biraa kuttaa? Maasuudha. Gamanumaan warroon
masaanuu heerumuu barbaadda. Kun caaltuu eeyyama na gootee jirti. Kun akkana heerumtan. Kun isin biratti kabajaa isin gaafadha. Lakkoofsa keessan erga. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaadha. Warroonni margeennaaf haaraa taatan akka maatiin uffatan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Caaltuullee gabanumaan akka jajjabeessan isin hin jenna baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isin hin jenna.